Eege fi gaabbiin duuba ooltii jedha Oromoon gaafa mammaaku. Yeroo inni hanga Gondor dirasii dhufee si barbaadu ati Adaamaa, Addis Ababaa, Harar, Baardaar jechaa turte. Har'a immoo gaafa inni shamara bareedduu fuudhu maaliif fuudhe jettee gungummii kaasuun kun barbaachisaa miti. Sumayyaan maal taarse? Maaliif Saayidoo jala deemtee yeroo hunda viidiyoo gadi lakkisti? mee ቪዲዮ kana dhaggeeffadhaati walitti deebi'u ተደዋውለው ተመካክረው እና ብለው እርግጠኛ ነኝ ልጅቷና ሰይድ በደንብ ነው የሚተዋወቁት። በደንብ ስለሚተዋወቁ ነው አወራራቸው ራሱ የማይተዋወቅ ሰው እኮ አይመስሉም። የማይተዋወቅ ሰው ጋር እኮ ያስታውቃል አይደል? የፈለገው ተግባቢ ብትሆኑ ምን ብትሆኑ በአጭር ሰዓት ውስጥ እንደዚህ እንትና አይኮ ነው። ሰይድ ግን በስነ ስርዓት በቃ ምናምን እንትን እያለ እና ለማንኛውም እንግዲህ እዛ ፎቶ አየን እንጂ ምንድነው ቢሮ ውስጥ ቀለበት ሲያደርግላት ነው ፎቶ ያሳየው። እርግጠኛ ነኝ ፕሮግራሙ ላይ ቀለበት አድርጎላት ለምን አንደኛ ሙኒራን ለማናደድ ለምን ቆንጆ ናት አግባት ስለተባለ ምናልባት ቆንጆ ነኝ ብላ ስለኮራሽ ከሷ የበለጠ ቆንጆ አግብቻ ሳይታለው ብሎ ስላሰበ ነው እቺን ሀዊን ያገባት ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ቀለበት አድርጎላታል ለዚች ልጅ። ለምን አንድ ሙኒራንም ለማናደድ ያው እኔን እንኳን ስለማላውቃት ብዙም አይመለከተኝም ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለእኔ ሊሆን የሚችለው አሁን እዛ ስለሄደ እሱ ለጋር እኔ ደግሞ ብድግ እኔ አማን ተነየሮን ያዱት የቹዳ ሳይዶን gaafa Sumayyaa barbaacha olii gadi deemaa ture. Sumayyaan immoo diddee inni bira afee gara ayyuutti deebi'ee egaa hin beektu wanta keessa darbasan hunda isaanii jechuudha. Amma ga'ee jechuudha wanti nan yaadu dur Sumayyuu Saayidoo barbaadee miti kan Sumayyaa fuudhee isheetu barbaadee dhaqeen jedha. Nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota jaalatamtoota maatii chaanaala kootii akkam fayyaa jirtu annagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Sinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana geessa isiniin jechaa chaanaala kanaaf warroonni haaraa taatan laayik sheerii sabskraayibii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa maalifan akkas isiniin jedhee arraa Sumayyaa viidiyoo wayii gadi lakkistee jirti jechuudha. Saayidoo irratti viidiyoo hojjattee gadi lakkistee viidiyoo isheetifsi. Saayidooni roozadhaaf jaalala dhugaa hin qabu. Osoo jaalala dhugaa qabaateeti deemee hawwii hin fuudhu. Hawwii immoo argitanii intala baay'ee bareedduudha. Baay'ee moodilistii taate akkasumas immoo bareedina isheetiin waancaa kan argatteedha jedhe Saayidooni. Maarree Sumayyaa maaltu ishee aarse? Egaa roozan sin barbaadu sin jaaladhu sin fedhu ana dursayyuu ani hiriyaa Sumayyaati. Sumayyaan immoo wanta baay'ee na gorsitee jirti. Kanaaf ani abbaa manaa hiriyaa kootti deebi'ee hin heerumu jettee eegashiin diddee ati dubartii biraa fuudhuun maaliif ishee aarse? Kana jechuun inaaffaa qabdii jechuudha. Sumayyaan inaaffaadhaan guutamtee yeroo hundaa bakka Saayidoon dhaabbachuudhaa fi baay'ee inaafaa jirti. Akkasumas immoo shamaroota inni fuudhuuf jedhu hunda isaanii jala deemaa jirti jechuudha. Maaliif barbaachise? Dursa ani sin barbaadu sin jedhe moo maali wanti isaa? Eegaa ati kutattee hin jiraattu garaa kee kutattee hin jiraattu silaa sin barbaadu jettee ni jirta. Maaliif kutattee maaliif viidiyoo irratti hojjetta? Kun gaaffii kooti. Hunduma keessaniifis gaaffii ta'uu danda'a. Namni sin barbaadu namaan jedhe tokko namarratti yookiin abbaa sanarratti viidiyoo hin hojjetu jechuudha. Ati garuu jala deemtee yeroo hundaa viidiyoo hojjeta. Kun jechuun ammumayyuu fedhii qabda. Saayidoodhaaf fedhii qabdaa jechuudha. Kutannoo hin kutanne. Yaaduma warroota koomentii barreessanitu push godheetoo akka ati Saayidoo jibbitoo si taasisan malee amma jaalala Saayidootiif qabaachuu kee Saayidoo waliin jireenya hawwuun kee amma mul'achaa jira jechuudha. Maaliif jennaani
shamara Saayidoon bira ga'e hunda isaaniit irratti viidiyoo hojjechaa jirta. Eegaa hin barbaadu jettee gurbaan kuni inni iyyuu jedheera ani akka re'ee soogidda qammasteeti shamarri bareedduun kamiyyuu na jala darbuu hin dandeessu jedhee jira Dursumaayyoo jechuudha. Kanaaf Saayidoon immoo takka lama jedheetuma shamara bareedduu kana fuudhaa jira. Maaliif ati diddee jirtaa osoo dursa siin gargar ba'uu baatee kun hundinuu hin dhufu. Amma kaammoo Saayidoon nama miidiyaa irratti jireenya inni jiraatu miidiyaa irratti kan fuudhee tirree qalabatii sii godha jedhuun miidiyaa dhumarratti jechuudha. Ati immoo aaruu hin qabdu taragaagayyaa Sumayyaa taragaagayitii jireenya kee jiraadhu dorgommii keessaa bahi eegas hin barbaadu jetteeni maaltu si galchee viidiyoo irratti hojjechiisa. Kuni inaaffaa qabaachuu kee agarsiisa jechuudha. Afuura inaaffatiin guutamtee akkanatti viidiyoo irratti hojjechuun kuni siif bu'aa hin qabu. Inni roozas jibbee miti. Roozas harkaa baasee suma jechuudha. Saayidoo siif hin ta'u. Ani akka ati goddaamtu hin barbaadu. Miidhaa kee hin barbaadu. Akka ati kuftu hin barbaadu jettee baay'ee gorsitee kan wanta garaagaraa jetteeni Saayidoo fi Roozaa kan gargar baasessi. Amma immoo hawwii waliin isaan riileeshinii uumaa wanta jiraniif maaliif si gube kun? Maaliif si gubeen jedhe? Silaa hin barbaadu jetteerta. Jireenya isaa keessaa hin baatu ati. Bakka jireenya isaa keessaa bahiitii jireenya kee jiraadhu obboleettii koo jireenya dhuunfaa keetii jiraadhu. Maaliif jennaan Saayidoos hin barbaadu jettee jirta. Kanaaf jennaani eegas Saayidoo hin barbaanne jireenya isaa keessaa bahi. Akkuma Roozaa gorsitee Saayidoo siif hin ta'u jettee Roozaa Saayidoo harkaa baaste sana hawwiis harkaa baasuudhaa deemta waan ta'eef kun siif fayyadu jireenya namaa hin borcinii ofii keetis immoo jireenya kee hin burjaajjesiniiti jireenya mataa keetii jiraadhu. Jireenya mataa keetii jiraadhu. Inni akka barbaadetti haa jiraatu. Tasgabbaayitii daa'ima kee guddifadhu siin jedha yaa Sumayyaa. Aariidhaan wanna hin taane keessa galtee jechoota hin taane akkanumaan hin dadarbatinis siin jedha. Maaliif jennaan ati kutannoo qabaachuu qabda. Dursa sin barbaadu jettee akkuma deemtee akkuma dhokachaa turte amma immoo jireenya kee fuula duratti tarkaanfachuu qabda malee Saayidoon ammas shamara bareedduu fuudhee maaliif fuudhaa? Roozaa dhiisee maaliif dhiisaa? Roozaa kan dhiiseef sababa keetiif jechuudha. Shamara bareedduu kan fuudhu immoo wanta inni qarshii qabuufi jechuudha. Dubartiin dhiira qarshii qabu yoo argite biraa hin haftu. Sinii galee kanaaf jennaani yaa Sumayyaa taragaaggeessiin jira. Egaa hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii inaaffan akkana nama gooti. Turtii hanga yoonaa na waliin taasistaniif guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu. Baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa nagaan naaf tura baay'ee.